Hayo ya guys, ashamaa ilmaan Oromoo, ilmaan Ayyaan jirra jirtu nageenya keessan badhaadha. Nuti jirra galata Waaqayyoo isinis baga jiraattan baga isaa kana nu geessanii na har'a wanna ta'e wayiin qabadhee isinii dhufeen jira. Inni kanas maanii jettanii na gaafachuun keessanii hin oolu. Inna isaas irratti argitan kana hundi keessanuu ni beekan jedhee ni yaada mul'ata miti. Inna isu kan faayidaan isaa maalinni jennee waliin ilaalla jechuudha. Faayidaan isaa baay'ee kan beekamudha jechuudha. Inna kanaaf warra hin beekneef akka baran maaliif yeroo baay'ee doktor nafi yookiin abbaa cabsaa jalatti baay'een keessan yeroo gaafii baay'ee gaafattan argeen jira. Warroota gaafii san gaafattaniif yookaan deebisiniif ta'u furmaata isiniif ta'a jedhee sila yaadee fi jechuudha. Keessattuu warra shamarranii obboleewwan koo dubartoota jechuudha. Na dhiira isin ilaallatu jechuu osoo hin taane hunduma keenya jechuudha irris dhaggeeffatuu danda'a, itti fayyadamuu danda'a. Maaliif obboleewwan isaatiif haadha mana isaatiif na kanaaf akkasanii waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf please like, share, subscribe gochuudha maatii nu ta'a nu jajjabeessa akka nu jajjabaan nu taasisaadha. Nu cinaa dhaabbadhaa nullee isin malee maal qabna isinis immoo nu malee maal qabdanii isiniin jenna. Kanaaf subscribe godhaatii maatii keenya ta'a wanta yeroo yeroon isinii dabarsin akka isin bira dafee isin bira ga'uuf shares isinii tole like tuqaa share godhaa obboleewwan keessan bira akka ga'u isiniin jedhaa dhiifama wajjiniin na hordofaa maatii koo ta'a isiniin jedha ijoollee Oromoo keessan isin jaaladha. Inna amma karaa hojii keenyatti seenaa jechuudha. Inni kun girfaadha hin beeytanii miti hundi keenya Itoophiyaawwan kan hin beekne jira jedhee yaadu biyya keenyatti qarafaa jenneet yaamna jechuudha. Naannoo biraatti hin beeku akka naannoo Arsiitti kun qarafaadhaan beekna. Biyya kanatti immoo maal jedhanii girfaa ijoolleen biyya Arabaa jirtu ni beektan jechuudha. Inna girfaan kun yookiin qarafaan kun faayidaan isaa maal inni jenne dhukkuba garaatiif baay'ee gaariidha jechuudha. Dhukkuba garaa warroota damqinaa dhiigaa qabaniif jechuudha. Dhiiga ni guuta jechuudha. Kun baay'ee gaariidha jechuudha. Lammata immoo dhiiga baay'inni keessan ijoollee shamarranii dhugaa dubbachuuf doktor naaf keetu jalatti yookiin abbaa cabsaa jalatti gaafii namoota baay'ee gaafata. Fakkeenyaaf kun wanta nama saalfachiisu yookiin wanta safuu jedhamu siin qabu wanti hundi keenya kalma beeknu wanta safuu jedhamu hin qabu jechuudha. Barumsa waan ta'eef fakkeenyaaf ijoolleen dubaraa yeroo
laguun yookiin marsaanii laguu isaanii itti dhufu ga'e warri garaan isaanii baay'eedhaan ni dhukkubu jira. Yeroo dhufuudhaaf itti dhiyaatu lammata immoo deebiitii warroota dubartootaa yeroo da'aniif yeroo baay'ee fakkeenyaaf dhugaa waaqayyoo dubbachuuf biyya arabaatti baay'ee itti fayyadaman kana jechuudha. Galgala zafazzafanii bulchanii ganama inni daffisanii nama da'eef baay'ee gaariidha. Dhugaa waaqayyoo ga'een dhugan jechuudha. Akkuma juusii kanatti fayyadaman jechuudha. Biyya kanatti biyya keenyas immoo jira. Biyya keenyatti baay'inaan kan fayyadaman garuu kan osoo hin taane talbaadha. Hundi keenya dibeenan fakkaatee dubartii deessee kan fayyadamnu talbaadha jechuudha baay'inaan biyya keenyatti. Garuu biyya kanatti immoo talbaa sun hin jirna fakkaanne kana jechuudha kan fayyadaman. Innaa kanaaf faayidaa baay'ee qaba. Faayidaawwan baay'ee qaba. Yaa'u kaan yeroo biraa walitti deebina. Ammaaf kanuma isa kana akkamitti itti fayyadamnaa jenne isa kana hamma kana kan ga'u girfaanii qopheeffanna jechuudha. Lammata immoo kan akka namaaf barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo barbaanne bishaan burcuqqoo tokko jechuudha. Isin immoo daballee itti danfisnu moqorqoraa jechuudha. Isatti ni naqna jechuudha qarafaa kana. Innaa ergeetti naqnee immoo bishaan kana nama tokkoof yoo ta'e burcuqqoo tokko itti goona jechuudha. Nama lamaaf yoo ta'e burcuqqoo lama ta'a jechuudha. Innaa kanaaf isa kana girfaa fi bishaan qofa jechuudha. Bishaan burcuqqoo tokkoo fi girfaa hamma qarafaa hamma argitan san jechuudha. Innaa saniin booda maal goona? Abiddarra goona jechuudha. Daqiiqaa meeqaaf? Daqiiqaa 10f abidda gubbaa goonaa jechuudha. Akka inni malkii kennuuf yookaan immoo akka hannu kolariin isaa irraa ba'uuf jechuudha. Daqiiqaa 10f in daffa jechuudha. Yeroo daffeen booda akkam goona? Burcuqqoo keenyatti naqnee dhuguu bichaadha jechuudha. Amma hanga daqiiqaa 10 isaan immoo kaayaa wajjumaan haa turru siniin jedha. Innaa waggaa siniitiin tolu ta'e kun immoo like, share, subscribe gootanii akka maatii nuu taatanii siniin jedha. Oromoon wal jajjabeessaa malee zim jedhee taa'ee waliin laaluu wal jajjabeessuu qabna. Akkuma Haacaaluu Hundeessaa goonni keenya jedhee Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diiguu jedhee miti. Kanaaf Oromoon biyya ijaaraa waliif birmataa iddoo rakkootittis wal guddisaa kan kufe karaarraa kaasaa mitiiree. Innaa kanaaf immoo nus bakka annoodhetti wal jajjabeessuu qabna, wal cinaa dhaabachuu qabna. Kanaaf akka nu jajjabeessitanii isiniin jenna irra deebisaadhani. Innaa kanaaf girfaan keenya yaa bishaan ho'aa fayyadamee akka dafee dafuuf jechuudha. Yaa galgala illee zafazzafnee bulchinee ganama hojjetachuu hin dandeenya. Annimoo bishaan ho'atanii naqa jechuudha. Bishaan qorraan hin tura waan ta'eef biyyaansa yookiin daqiiqaa 20-25 turuu danda'a jechuudha. Bishaan qorraa waan itti naqe kanaaf akka dafee naa dhaqqabu jedhee bishaan elektiriikii to'annoo burcuqqoo tokko san bishaan ho'aa fayyadame jechuudha. Kanaaf amma yeroo daffisan malkiin isaa akkam jira kan jedhu isiniin agarsiisa kaa dubartoota. Kanaaf innaa warri immoo faayidaa isaa dhugumaan beektan ta'e eeyyanii faayidaa qabaa jedhaati. Mootii warri wanta akkasii qabda sun dhukkubbii garaa ciniinnaa maalii sun fayyadamaa laalatii faayidaa qabamoo faayidaa hin qabuusaa yeroo biraati natti deebi'aa komentii naa barreessaa. Yoo faayidaa isaa irraa argite yaa galatan qabaatire innaa akkasas niin jira kana. Geezra siniin fide kun amma dhuguchaadha kana. Malati dhiigan qabdu akka dhaan jenne garuu dhiiga fissiniin jedhee silan jiru kan dhiigan hin qaba. Waaqayyo galanne haa ta'u. Yaa warroota akkasii sanii garaan dhukkubbii minaaminaa jedhasaniif silan argeef sinuma yaadatanii bira buleewwan kun dubartoota argitanii malkiin isaa kana fakkaataa jechuudha. Shaama fakkaataa miti. Shaayidhaan nutti agarsiista kanaan jenneef immoo kunuun laaluu dandeessan bayannu keessa isinitti mul'ate. Innaa kana fakkaataa buleewwan koo
Maatiin haataa subscribe, share, like naa godhaa. Isiniin jaaladhaa. Nagaan naa tura.